Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin akka qabu jechaa har'a qophii addaa tokko qophii adda ta'e qophii baay'ee barsiisaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin akka qabu jechaa har'a qophii addaa tokko qophii adda ta'e qophii baay'ee barsiisaa ta'e irraa barachuu dandeessan isiniif qabannee dhiyaanneerra. Yeroo darbe akkamitti karaa salphaan afaan Ingiliffaa barachuu akka dandeessan tooftaalee muraasa isinitti himeen ture kutaa tokkoffaa keessatti jechuudha. Keessattuu appilikeeshinii akkamii akka fayyadamuu dandeessanii fi wantoota sasalphaa gochuu dandeessan akkamitti afaan Ingiliffaa shaakaluudhaan baruu akka dandeessan tuutooriaalii isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa qabadhee dhiyaadheen jira. Karaa salphaadhaan kutaa isa darbeerraa wanta adda isaa taasisu tuutooriaalii keenyarraa tooftaalee gaggabaaboodha jechuudha. Tooftaalee baay'ee salphaa ta'anii fi namoota hedduu biratti irree fudhatama argatan namoonni hedduun irree tooftaalee itti fayyadamaa jiran akkuma waliigalaatti addunyaa irratti irree afaan baruudhaaf namoonni tooftaatti fayyadamaa jiran isiniif qabannee dhiyaanneerra. Egaan onlaayinii gubbaa ta'uu yuutuubii akkasumas iddoolee garaagaraatti namoonni afaan Ingiliffaa barachuuf yaalii gootaniitu ta'a. Akkasumas immoo namoonni mana barumsaa irra deemtanii manneen barnoota deemtanii barachuudhaaf galmooftanii akka barataatti afaan barachuudhaaf kan yaalii gootan jiraachuu dandeessu. Egaan har'a immoo akkamitti tooftaalee adda ta'an tooftaalee baay'ee salphaa ta'an fayyadamtanii afaan Ingiliffaa yeroo gabaabaa keessatti barachuu akka dandeessan isinitti himna. Tooftaalee kanneen iddoo gurguddaa lamatti qoonnee jirra jechuudha. Inni jalqabaa afaanicha barachuuf haal-duree isin gochuu qabdan akkasumas tooftaalee sasalphaa ta'an akkamii akka fayyadamuu qabdan waliin ilaalla jechuudha. Lammaffaa irratti immoo akkuma waliigalaatti afaan kamiyyuu barachuuf wanti guddaan afaanicha dubbachuu shaakaluudha. Kanaaf akkamitti dubbii akka shaakaluu dandeessan waliin ilaalla jechuudha. Afaan baruudhaaf afaanicha shaakaluun caccabsanii shaakaluun nama waliin haasa'uun hiriyoota waliin haasa'uun jechoota sana piraaktikaalii yookaan gochaan dubbachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha afaan baruudhaaf. Kanaaf tooftaa kana akkamitti akka hojiirra oolchuu dandeessan wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaan chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Namoonni haaraa taatan chaanalii keenyaaf qophiilee garaagaraa akkasiin biraan geenyuuf barsiisa garaagaraa akkasiin biraan geenyuuf akka nu jajjabeessitan sagantaalee keenya daftanii argachuudhaaf immoo akkasiin gargaaruuf chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa, waliif dabarsaa, waliif sheer godhaa, laayik godhaa isiniin jenna. Gara isa jalqabaatti yoo ceenu egaa addunyaa irratti afaan Ingiliffaa beekuun dubbisuun barreessuun amma akka barbaachisaa ta'e ni beektu. Afaan Ingiliffaa addunyaa irratti iddoon inni qabu, iddoon inni namoota biratti qabu, namoonni hagamii akka afaanicha fayyadamaa jiran baay'een keessan ni beektu jedhee yaada. Addunyaa kanarra baay'ina namoota biliyoona 7tu jira tilmaaman jechuudha. Namoonni biliyoona 7 ol addunyaa kanarra ni jiraatu. Namoonni biliyoona 7 kun egaa afaan dubbatan qabu jechuudha. Kan afaan tokko dubbatu jira, kan afaan lama dubbatu jira, kan afaan sadi fi isaa ol dubbatu jira jechuudha. Egaa kana keessa namoonni biliyoona 2 hanga 3 ta'an namoota biliyoona 7 kana keessa namoonni biliyoona 2 hanga 3 ta'an afaan Ingiliffaatiin walii galu jechuudha. Namoonni biliyoona 2 hanga 3 ta'an jechuudha. Naannoo parsantii 40 hanga 50 gidduu ta'a jechuudha addunyaa kanarraa namoonni afaan Ingiliffaa fayyadamanii. Egaa kanaaf isinis namoota kana keessa tokko ta'uu dandeessu jechuudha. Tooftaalee ani amma isinitti himuuf jiru kana yoo shaakaltan jechuudha. Kanaaf namoota parsantii 40 hanga 50 addunyaa kanarraa afaan Ingiliffaa dubbatan keessa tokko ta'uu dandeessu jechuudha. Isaan keessa nama tokko ta'uudhaaf tooftaalee sasalphaa amma ani isinitti himuuf jiru kana hojiirra yoo oolchitan akkuma karuma gabaabaan akkuma salphaatti afaan Ingiliffaa baruun afaanichaan baay'ee namaan walii galuu danda'u ni dandeessu jechuudha. Kanaaf na waliin turaa, na hordofaa hanga dhumaatti tooftaaleen ani isinitti himu kana baradhaan isiniin jedha. Turtii gaarii.
Egaa gara tooftaa isa jalqabaatti yoo ceenu tooftaan inni jalqabaa akkaataa barnootaa qindaa'aa ta'e qabaachuudha inni jalqabaa. Kana afaan Ingiliffaatiin have an organized learning system jedha. Akkaataa barnoota qindaa'aa ta'e qabaachuudha inni jalqabaa inni murteessan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo barnoota qindaa'e fakkeenyaaf guyyaa guyyaan afaan Ingiliffaa barachuuf sa'a meeqa kennuu akka qabdan sagantaa qabaachuu jechuudha. Guyyaa tokko keessa sa'a 24 qabna. Sa'a 24 kana keessa afaan Ingiliffaa barachuuf sa'aatii meeqa kennuun qaba? Daqiiqaa meeqa kennuun qaba kan jedhu adda baafachuu qabdu jechuudha. Torbanitti sa'a meeqaaf barachuu akka qabdan akkasumas ji'aanis haa ta'u sagantaa dhaabataa ta'e qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dandeettiiwwan afaanii dubbachuuf guyyaatti torbeetti sa'a meeqa kennuu akka qabdan qindeessuu jechuudha. Akkasumas dubbisuu, barreessuu, dhaggeeffachuu fi giraamarii dabalatee hammam kennuu akka qabdan murteessuu qabdu jechuudha. Dandeettiiwwan afaanii dubbachuu, barreessuu, dubbisuu isaan kanaaf giraamarii, vookabularii isaan kanaaf addatti yeroo kennuufi qabdu jechuudha. Adda baastanii yeroo barnootaa akkaataa barnoota qindaa'aa ta'e qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kanaaf haala kanaan qindeessuun tooftaa isa jalqabaati jechuudha. Akkaataa barnoota qindaa'aa ta'e yeroo sagantaa baafachuu sagantaa qindaa'aa ta'e baafachuu iskeejuulii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha afaan kana baruuf. Kanaaf haala mijeeffachuu qabdu jechuudha. Jalqaba gara barnootichaatti seenuuf sa'a hammamiin kenna torbee kana keessa hammam barachuun qaba. Hojii bukkeetti hojjettan yoo qabaattan, hojii dhuunfaa hojjettan yoo qabaattan isarraa bukkeetti sa'a hagamiin kennuufi qaba afaan kana barachuuf. Ji'aan immoo sa'a hammamii barachuun qaba kan jedhu akka karooratti baafachuun dirqama jechuudha. Waan numti kamiyyuu afaan barachuun alatti hojiin kamiyyuu haa ta'u waan kamiyyuu baruudhaaf karoora qabaachuun yeroo kennuufiin gaariidha. Akkas hin taane yoo ta'e immoo waan tokko galmaan ga'uun itti milkaa'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf akkaataa barnootaa qindaa'aa ta'e qabaachuun kanaaf nu fayyada jechuudha. Inni lammaffaan barataa yookiin barattuu qaxalee ta'u. Kuni afaan Ingiliffaatiin maal jedhama? Be an active learner. Kanaaf tooftaan lammaffaan isa kana jechuudha. Barataa qaxalee ta'uu yookaan barattuu qaxalee ta'uu. Tooftaan lammaffaan kun egaa barataa cimaa ta'uudha yookaan barattuu cimtuu ta'uudha. Dandeettii daftanii waa qabachuu, waa baruu keessan cimsuudha jechuudha. Dandeettii waa ofitti fudhachuu yoo jennu fakkeenyaaf dhaggeeffachuu fi dubbisuun as jalatti ramadamu jechuudha. Dandeettii waa ofitti fudhachuu, dandeettii waa qabachuu, waa dafnee baruu, dandeettii waan dubbisne tokko irra deebinee yaadachuu jechuudha. Kanaaf dandeettii waa ofitti fudhachuu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa barataa cimaa ta'uun dandeettii waa qabachuu kan of keessa qaba jechuudha. Inni kan biraan dandeettii waa oomishuu yookaan produce gochuu jechuudha. Dandeettii waa oomishuu gochuu jalatti jechuudha. Dandeettii dubbachuu fi barreessuu of keessatti qabata jechuudha. Kanaaf dandeettii afaanicha shaakaluu, afaan caccabsanii dubbachuu, barreessuu, sirna barreeffama afaan Ingiliffaatiin shaakaluu isaan kun dandeettii waa oomishuu jedhamu. Dandeettii waan ta'e produce godhuu, waa oomishuu, waa baasanii argisiisuu, dandeettii fi baasanii argisiisuu inni kuni. Kanaaf kana bakka lamatti kan inni qoodamu jechuudha. Barataan qaxaleen tokko dandeettii waa ofitti fudhachuu fi dandeettii waa oomishuu, dandeettii dhaggeeffachuu fi dubbisuun keessayyuu afaan baruudhaaf dandeettii waa ofitti fudhachuuti jechuudha. Risiif gochuu, waa fudhatanii waa yaadachuu, waa sammuutti qabachuu jechuudha. Dandeettii waa oomishuun immoo dandeettii waa baasuu, dandeettii dubbachuu fi barreessuu of keessatti qabata jechuudha inni kuni. Kanaaf yeroo tokko namoonni kan mudatu keessattuu yeroo waa shaakalan jechuudha. Yeroo dubbisanii fi barreessan nan dogoggora jedhanii sodaatu. Dogoggora sodaachuun akka afaanicha hin barreeffamu taasisa jechuudha. Kanaaf dandeettii waa produce godhuu, waa oomishuu, dandeettii dubbachuu fi barreessuu keessan irratti waa sodaachuun qabdanii. Dogoggoruun wallaalummaa miti. Namni kamiyyuu dogoggoreetuma waa bara. Kanaaf afaan baruu keessattis dogoggorri ni uumama jechuudha. Isa sodaachuun gaarii miti. Isa caccabsanii dogoggoranii baruun waan guddaadha jechuudha. Inni kun tooftaa
isa guddaadha jechuudha afaan barachuu keessatti. Gara sadaffaatti yoo ceenu sadaffaa irratti dandeettii dubbachuu irratti xiyyeeffachuudha. Kun focus on getting fluent jedhu afaan Ingiliffaatiin. Yeroo baay'ee wanta barametu jira yeroo afaan baratamu giraamarii qofa irratti xiyyeeffachuutu jira garuu wanti guddaan barbaachisu dubbachuudha. Yeroo baay'ee mana barnoota keessatti isin ilaaltu yoo ta'e giraamariidha baay'inaan kan barsiifamu. Teensii waa'ee teensii future tense past tense present tense isaanuma kanadha baay'inaan kan barsiifamu. Garuu dandeettii dubbachuu yeroo baay'ee hin barsiifamu mana barnoota keessatti. Iddoo garaagaraatti iddoo afaan barsiifamu keessatti giraamariidhuma irrattidha kan xiyyeeffatamu. Garuu wanti guddaan afaan baruuf dandeettii dubbachuu irratti xiyyeeffachuudha. Kanaaf dandeettiin dubbachuu keenya cime taanaan inni kaan ni salphata jechuudha. Waa dubbattee taanaan isa kan baruu dandeessa. Dubbisuu ni salphata. Dubbisuun salphaadha. Barreessuun ni salphata dubbachuurraa. Dhaggeeffachuun ni salphata dubbachuurra jechuudha. Kanaaf dubbachuuf dursa kennuun barbaachisaadha. Yoo afaan Ingiliffaa asirratti dubbachuu dandeenya ta'e dandeettiin isaan kan booda dhufu isaan kana haaluma salphaan baruu dandeenya jechuudha. Kanaaf dandeettii dubbachuu irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf afaan Ingiliffaa barannee dubbachuu hin dandeenye taanaan hin baranne jechuudha. Dubbachuu hin dandeenye taanaan afaanicha hin baranne jechuudha guutummaatti. Kanaaf dubbachuuf itti amanamummaa qabaachuun sodaa dhiisuun caccabsanii dubbachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf shaakaluu qabna afaanicha jechoota Ingiliffaa giraamarii yeroo dubbisne afaan hin dubbanne namoota afaan shaakaluu qabna namoota afaan dubbachuu qabna akkas yoo ta'e malee afaanicha baruun ni cima jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee barbaachisa. Afaan yeroo barru sodaachuun barbaachisu. Ofitti amanamummaadhaan yoo dubbanne waan sana shaakallee irra deddeebinee sodaa yoo dhiisne caccabsine yoo dubbanne karuma salphaadhaan baruu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan kana fakkaata jechuudha. Gara sarfaffaatti yoo ceenu adeemsa barachuu keessatti hirmaachuu. Adeemsa barachuu keessatti hirmaachuu jechuun participate in learning process jedhu afaan Ingiliffaatiin. Afaan Ingiliffaa barachuu jechuun akka waan sirba yookiin daansii barachuuti fakkeeffama yeroo baay'ee akka sirba yookiin daansii barachuutti fakkeeffama. Sirba yoo barattu wayii daansii yeroo baratamu yeroo baay'ee yeroo teessee barachuu hin dandeessu. Daansii barachuudhaaf sirba barachuudhaaf teessee barachuu hin dandeessu. Kaatee sirbuu qabda. Fakkeenya sirba baruuf sirbuu qabda. Daansii baruuf daansii sana dandeessuun dirqama jechuudha. Akkas yoo ta'e piraaktikaalii yookaan aakshinii wayii yoo fudhatte malee gochaan yoo wanta sanarratti hirmaatte malee barachuu hin dandeessu. Afaanis sanuma jechuudha. Akkuma sirba baruuti jechuudha afaanis. Keessatti hirmaachuun shaakaluun ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf afaan Ingiliffaa barachuun isaa akkuma shaakalaa sirbaa yookiin daansii kana keessatti hirmaachuu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf gareen baay'ee taatanii barattu yoo ta'e fakkeenyaaf warri mana barumsaa keessatti baratan baay'inaan barattu yoo ta'e waan barsiisan siniif kennu gaaffii barsiisan sinii kennu kilaasii keessatti haa ta'u manatti gaaffii sinii kennamu sana irratti hirmaachuu gochaan irratti hirmaachuu jechuudha. Warri waliin baratan waliin haasa'u afaanicha keessatti paartisipeet gochuun dirqama jechuudha. Adeemsa barachuu keessatti hirmaachuun isa kanadha jechuudha. Yeroo afaanicha bartu baratan keessa irratti hirmaachuu shaakaluun ni barbaachisa jechuudha. Participate in learning process isa guddaadha. Isa arfaffaarra kaa'amee jira jechuudha. Barbaachisummaa isaatiin afaan baruuf adeemsa barachuu keessatti hirmaachuun arfaffaarra jira jechuudha. Inni shanaffaan xiyyeeffannoon hordofuu yookiin adda baasuu. Kuni maal jedhama? Be detective jedhama afaan Ingiliffaatiin. Tooftaan inni shanaffaan xiyyeeffannoon hordofuu yookaan adda baasuudha. Kana jechuun nama isin barsiisu xiyyeeffannoon hordofuu. Fakkeenyaaf kilaasii keessatti barattu yoo ta'e mana barumsaatti Ingiliffaa barattu yoo ta'e barsiisaa seeraan hordofuu. Xiyyeeffannoo keessan konsentirashinii keessan barnoota irra godhu jechuudha. Fakkeenyaaf onlaayinii barattu yoo ta'e immoo viidiyoo dhaggeeffattanii barattu yoo ta'e yuutuub irraa barattu yoo ta'e viidiyoo sana sirriitti hordofuu jechuudha. Xiyyeeffannoo guddaatti kennitanii hordofuun barnooticha akka sirriitti bartan xiyyeeffannoo keessan barnooticha irra taasisuun akka afaanicha daftanii bartan sin taasisa jechuudha.
Fakkeenyaaf jechoota barsiisan yeroo barsiisu dubbatu fudhannee itti fayyadamu. Barsiisaan kilaasii keessatti yoo ta'e jechoota barsiisan barsiisu onlaayinii barannaa yoo ta'e immoo jechoota onlaayinii dubbataman yuutuub irraa fakkeenyaaf viidiyoo keessatti jechoota dubbataman sana verbii fireesii addaa ittiin barattan yeroo iddoo bira deemtan fakkeenyaaf yeroo gara manaa galtan yeroo hiriyoota keessan bira deemtan yookiin immoo iddoo garaagaraa bakka deemtan qabaachuu dandeessu. Iddoo gara san yeroo iddoo akkasii deemtan jechoota kilaasii keessatti wayii viidiyoo irratti argitan jechoota sana fayyadamuu qabdu shaakaluu. Jechoota sanaan shaakala taasisuu hiriyoota keessanitti jechoota sanaan dubbachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jechoota sanarree hin irraanfattan jechuudha. Yoo dubbattan yoo namootatti haasoftan hin irraanfattan jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechoota kanas qabachuu dandeessu hin irraanfatamu jechuudha. Haala salphaan haala akkasiitiin jechootuma akkasii dubbattanii akkasiin jalaan banne taasisuu dandeessu jechuudha. Kun tooftaa isaa shanaffaadha. Xiyyeeffannoo hordofuu yookiin adda baasuu diiteektiivii jedhamu kun sadarkaa shanaffaarra taa'ee jira jechuudha. Afaan karaa salphaan baruu fi isa ja'affaatti yoo ceenu egaa afaan barachuu akka bu'aa argachuutti ilaalu kun waan guddaadha. Jalqabuma gara afaan barachuutti otoo hin seeniin dura afaan yoo barachuun akka bu'aa guddaatti ilaalamuu qaba. Akka waa dhabuutti miti kan ilaaluu dandeessu. Akka kasaaraatti miti kan ilaaluu qabdan jechuudha afaan barachuun. Afaan barachuu akka kisaaraa moo akka bu'aatti ilaaltu fakkeenyaaf isin gaaffii kiyya kuni deebii keessan ofumaaf deebisaa yookaan deebisaa koomentii irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Afaan akka kisaaraatti moo akka bu'aatti ilaaltu isin koomentii irratti deebisuu dandeessu jechuudha. Afaan barachuu akka bu'aa guddaatti ilaaluu qabdu. Kun waan barbaachisaadha jechuudha. Afaan barachuun akka waa bu'aa buufattanitti jireenya keessan keessatti akka waan adda akka dabaltanitti ilaaluu qabdu. Kanaaf afaan Ingiliffaa barachuun akka investimentii fi waan deebi'ee bu'aa isiniif fidu jechuudha. Investimentii keessatti waan ta'e baasuu qabdu. Gatii baasuun jira, waan investi gochuun jira. Akka investimentiitti ilaaluu qabdu. Investimentii irra immoo bu'aan ni argama. Afaan barachuunis akkuma waan bu'aa qabutti akkuma investimentii kanatti ilaalamuu qaba jechuudha. Yeroo keessan aarsanii gootanii barattu, yeroo keessan gubdanii barattu ta'a. Akkasumas immoo qarshii baastanii barattu ta'a mana barumsaatti warri barattanii. Garuu kana gochuu keessanitti itti gammaduu qabdu. Yeroo keessan gubuu keessanitti, yeroo keessanitti kennitanii barachuu keessanitti, qarshii keessan baastanii barachuu keessanitti itti gammaduu qabdu malee itti gadduun akka waa dhabdanitti ilaaluun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf akka bu'aatti ilaaltanii itti gammaduu qabdu yeroo keessan afaan kana barachuu irratti dabarsuu keessanii. Yeroo qarshii keessan iddoo sirriitti waan gaariitti fayyadamaa jirtu jechuudha. Yeroo baastan kana qarshii baastan kana iddoo sirriitti baasaa akka jirtanitti kan ilaaluu qabdanii. Kanaaf Ingiliffa barachuun akka investimentiitti ilaaluu qabdu jechuudha. Aadaa haaraa namoota addunyaa irraa iddoo garaagaraa jiran waliin wal baruuf waliin hojjechuuf fudhatamummaa namoota biroo biratti qabdan isiniif dabala jechuudha. Afaan Ingiliffaa afaan intarnaashinaalitii afaan waliigalaati. Afaan kana hin beektu jechuun immoo namoota addunyaa kanarra jiran namoota aadaa garaagaraa qaban, namoota ilaalcha garaagaraa qaban, namoota addunyaarra jiran namoota garaagaraa faana wal bartanii waan haaraa ta'e baruu dandeessu jechuudha. Aadaa haaraa ta'e baruu dandeessu jechuudha. Ilaalcha namoota garaagaraarree baruu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo carraa hojii keessanirree isiniif banuu danda'a jechuudha. Afaan Ingiliffaa beektu jechuun addunyaa irratti carraa hojii bal'aa qabdu jechuudha. Kanaaf haala kanaan ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Afaan Ingiliffaa barachuun bu'aa guddaadha. Afaan Ingiliffaa beekuun baay'ee isin fayyada, baay'ee isin deeggara. Tooftaalee hanga jaatti isiniif tarreesse kana haalaan yoo hojiirra oolchitan, yoo sirriitti itti fayyadamtu ta'e dhugumatti afaan kana baruun ni danda'ama. Tooftaalee kana akka hojiirra oolchitan abdii guddaan qaba. Waan afaan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha. YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa, share gochuun dagatinaa, waliif dabarsuun dagatinaa isiniin jedha. Galatooma ulfaadha.